Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota TV Sagalee Waaqayyo. Har'as fuula keessanitti yeroo dhiyaadhu Sagalee Waaqayyo qabadheetanii Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Akkuma beekamu torbanarraa waa'ee Waaqayyoon wajjin yoo jiraate maal gochuun akka danda'amu dubbachaan ture. Har'as isumaan itti fufaa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 8 dubbisa akkasidha. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin, halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akka walsiif akkasiif qajeelutti, wanta ati gootus akka walsiif qixxaatutti. Wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eegi. Ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjinan jiraatii, ati cimii ija jabaadhu, hin sodaatin, hin na'inis jedhee sin abboomneeree. Ameen. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti sadan Waaqayyo tokkoon galanni Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Yaa Waaqa Abbaa, yaa Waaqa Ilmaa, yaa Waaqa Hafuura Qulqullu, si galateeffanna, ulfina siif laanna, maqaa kee ol qabna, maqaan kee eebbifamu. Har'as ati Waaqayyoodha, boruus ati Waaqayyoodha, bara baraan ati Waaqayyoodha. Waaqayyo isa guddaa, isa kan Israa'el, kottu nu sagalee kee nu barsiisi, nu fayyisi, nu hiiki, nu kaasi, humna sagalee keetiin nu keessatti hojjedhu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Ameen. Iyyaasuudhaan iddoo kanatti boqonnaadhuma kana keessatti Iyyaasuudhaan Waaqayyo si'a lammaffaadha kan inni si wajjinan ta'attiin jedhuun. Hamma lakkoofsa tokkooti haga lakkoofsa 9tti boqonnaa tokko kana jechuu kooti Waaqayyo si'a lamatti si wajjinan ta'attiin jedha. Si'a lama. Inni jalqabaa akka dhaaltuufan si wajjin ta'attiin jedha. Inni lammaffaa immoo akkati wanta ati hojjettu hundumtuu akka inni milkii argatuuf jedhe. Tokko kana akka inni wal qixxaatuuf jedhe. Lammaffaadha. Egaa namni Waaqayyo isaa wajjin jiru qabxii koo san jalqabeen itti fufaa yeroo hundumaa haala laalamiti. Namni Waaqayyo wajjin jiru, namni Waaqayyo isaa wajjin hojjetu, namni Waaqayyo isaa wajjin hin ta'e haala ni ilaalu. Haala rakkisaa isatti dhufe ilaaluus ittiin jiru malee Waaqayyo isaa wajjin jiru ilaaluu qaba. Waaqayyo nu wajjin jira taanaan kan nu ilaallu Waaqayyoon ta'uu qaba. Si wajjinan ta'a jedheera Waaqayyo taanaan yeroodhaaf haalli ulfaataan nutti dhufuu danda'a. Yeroodhaaf wanti rakkisaan nutti dhufuu danda'a. Garuu haala sanaa ol kan ta'e isa nu wajjin jiru Waaqayyoodha. Isa ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf haala ilaaluun yeroo tokko booddeetti nu deebisa. Akka nuyi booddee deemtu ta'an nu godha. Namni Waaqayyo isaa wajjin jiru haala ol jiraata jechuudha. Haalli isa qabuu hin danda'u jechuudha. Haala gaafan jedhu haala garagaraa jira. Haalli kan dhufu lafaa ka'ee dhufa miti. Qophii namaatiin dhufa. Iddoo kanatti waa'ee namaa si'a lammaffaa kan tuqu na caqasa. Abbaan ergaa Ibrootaa barreesse akka jedhu. Abbaan ergaa Ibrootaa barreessu kun waa'ee nama baay'ee kaasee dubbata. Iddoo kanatti boqonnaa 13 lakkoofsa 5 akka jedhu lakkoofsi 5 gara dhumni isaa maal jedha beektu? Namni maal gochuu danda'a? Waaqayyo na wajjin jira yoo ta'e namni maal gochuu danda'a? Wanti nama miidhu karaa namaa dhufa waan ta'eef namni waan tokko na gochuu hin danda'uudha. Abbaan ergaa Ibrootaa kana barreesse. Kanaaf Waaqayyo nu wajjin jira taanaan namni waan tokko nurratti gochuu hin danda'u. Namni waan tokko nu gochuu hin danda'u. Hin qabu humna isaa. Humni kan Waaqayyooti.
humni isa kan wajjin jiru caala. Yaadattanii Elsaa'iin lolatti gaafa ba'an Naa'oonsaa hin iyye. Fardeeniif loltoota fardeeniin dhufan sana yeroo arge dhumneerra yaa gooftaa nu marsan jennaan akkas jedhe namni Waaqayyo. Iji isaa kan baname, gurri isaa kan baname. Warra isaan kana wajjin jiran rakkoo warra nu wajjin jirantu caala jedhe. Inni yeroodhaaf kana dhaga'uu hin dandeenye. Naa'oon Elsaa'ii gurrattiin kana dhaga'uu hin qabu. Haala isa marsee ilaalaa jira. Nama loltuu isa marsee ilaalaa jira. Dubbii isa nu wajjin jiru caala jechuudhaan nama amansiisan ta'uu dadhabee jennaan akka jedhe Elsaa'iin yaa Waaqayyo gooftaa jedhe namicha kanaaf yookiis gurbaa kanaaf ija isaa baniif warra nu wajjin jiran arguun ni jedhe. Haalleluuyaa. Baay'ina diinaa caalaa ulfina kee argu ban ija isaa jedhe. Isa nu marse caalaa, isa nutti ulfaate caalaa, isa nu wajjin jirutu caalaa isa haa argu jedhe. Gaafa iji isaa banamu baay'ina loltuu diinaatu hin ta'in guddina Waaqayyoo arge. Waan tokkoon sitti hima. Baay'ina isa si marsee jiru caalaa guddinni Waaqayyoo naannoo keetti argama. Baay'ina dhukkubaas irratti dhufe caalaa, baay'ina lolaas irratti dhufe caalaa ulfinni Waaqayyoo irratti dhufa. Akka inni si wajjin jiru bare kana. Akka inni si fuudhee ka'ee bareeti. Kanaaf namni maal godharee jedhee dubbata abbaan ergaa Ibroota. Inni itti aanu namni Waaqayyoo isaa wajjin jiru seera Waaqayyoo jabeessee eega. Macaafuma Iyyaasuu iddoon amma isinii dubbise boqonnaa 1:7 maal dhabeettu abboommiif seerata narrasii kennu jedhe Waaqayyo Iyyaasuudhaan akkan si wajjin ta'uu barbaadda taanaan jabeessi gaarii godhii eegi. Waaqayyo nu wajjin jira jennee akka barbaanne taana miti. Seera Waaqayyo eeguun barbaachisaadha. Seericha abboomicha jabeessi eegi qabittiin jedhe Waaqayyo Iyyaasuudhaan. Seera Waaqayyo cabsittiin hin jenne. Ani si wajjin ta'a waan ta'eef akkuma barbaadde utaan hin jenneen. Ani si wajjin jira waan ta'eef akkuma barbaadde ta'e hin jenneen. Seericha jabeessi qabi jedhe. Waaqayyo Waaqa seera qabeessa waan ta'eef. Waan barbaadne hojjenneen wajjin ta'a miti Waaqayyo. Ulfina isaaf hin naafa Waaqayyo waan ta'eef. Maqaan isaa bara hundumaayyuu haa eebbifamu. Inni itti aanu namni Waaqayyo wajjin jiru of eeggannoodhaan deddeebi'a. Of eeggannoo barbaada. Macaafa Moototaa isa duraa boqonnaa 1:3-4 waa'eedhuma nama amma dubbadhee waa'ee Elsaa'iiti. Of eeggannoodhaan abboommii Waaqayyoo eeguudhaan deddeebi'uun dirqama nurraa immoo eegamuun akka Waaqayyo nu wajjin jiruuf nu wajjin ta'uuf. Of eeggannoo sagalee Waaqayyoo kan jedhu Salamoon mootichi yeroo barreessu of eeggannaan si eega abshaalummaan immoo si hirkisa jedha. Namni iddootti of eeggatu qabaachuutu itti jira jechuudha. Iddootti abshaala ta'us qabaachuutu itti jira jechuudha. Waaqayyo na wajjin jira jenneedhuma se tokko immoo daarii darbuu hin qabnu yookiis daangaa cabsuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyo wajjin jiru of eeggannoodhaan socho'a. Inni itti aanu namni Waaqayyo wajjin jiru gargaarsa Waaqayyoosaa ilaala.
Macaafa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 12 haga 16 argachuu dandeenya. Gargaarsa isaa Waaqayyoodha jechuudha namni Waaqayyo wajjin jiru. Gargaarsa biraa san barbaachisu. Yeroon akkas jedhu namni wal hin gargaaru jechaa hin jiru. Namni wal gargaaruun barbaachisaadha. Garuu gargaarsi iddoo jalqabaatii fuudhee isa dhumaatiin ga'uu danda'u gargaarsa Waaqayyo qofadha. Waaqayyo si gargaaree jennaan, Waaqayyo si gargaaru barbaade jennaan qilleensa irra deemaa dhufa. Haala hin danda'amne keessa dhufa Waaqayyo. Si gargaara dhufe. Amma gargaarsa dhabdee dhukkubaan illee kan siree irra jirtu Waaqayyo si gargaara dhufee siin jedha. Manuma yaalaallee dhaquu dadhabdee kan siree kee irratti goggoddee jirtu si gargaara Waaqayyo. Karaa dhabdee kan rakkachaa jirtu Waaqayyo si gargaareen karaa sii ta'aa siin jedha. Waaqayyo iddootti nama hin gargaarre hin qabu. Garuu nu wajjin ta'uu qaba. Inni itti aanu namni Waaqayyo wajjin jiru wanta guddaa isatti dhufe caalaa guddummaa Waaqayyo arga. Yeroo tokko tokko waanuma gurguddaan nutti dhufa. Waan iddoodhaa nu kaasu. Waan karaarraa nu kaachisutu nutti dhufa. Isa laaluun qabna. Macaafa Iyyaasuunuma kana boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irraa argachuu dandeessu. Lakkoofsa 24. Sagalee Waaqayyoo iddoo sanatti maal jedha? Isaan Waaqayyo dhuguma guutummaa biyyichaa harka keenya keessa buuseera. Warri biyyasii hundinuu sababii nu sodaataniif nurraa akkuma gagaa baqaniiru jedhanii Iyyaasuutti himan. Kun warra gaadduu Yerikoo gaadduu dhaqanidha. Warri biyyichaa akka jirutti nu sodaataniiru. Waaqayyo ulfina argatu. Maaf sodaatan beektu? Jarri warri kun kakuu qabu, warri sun kakuu qaban. Kakuu qabda. Iddoo irratti hundumaatti sodaachifta. Sagalee qabda, sagalee Waaqayyoo. Iddoo irratti hundumaatti hin sodaachifta malee hin sodaatamu. Namni sin sodaachisu. Kanaaf dhufanii maal jedhan namni lama? Indaa'um Waaqayyo gaaddidduu irraa kaaseera. Gaaddisi irra hin jiru jedhan. Warri kan biraan maal jedhan? Fuula isaaniitti qorophisa fakkaannaadhaan. Qorophisa nuyi fuula isaaniitti. Warri kun garuu guddina jara sanaa, lola beekuu jara sanaa miti kan isaan ilaalan. Meeshaa lolaa baraa gurguddaa qabaachuu isaanii hin argine. Guddummaa Waaqayyoo argan. Waaqayyoo gaafa si wajjin ta'u wanta hamaaf guddaa fakkaatee sitti dhufu caalaa guddummaa Waaqayyootu sitti mul'ata. Paakaa mookaa. Guddummaa Waaqayyoo gaafa argitu immoo ati hin moota malee mo'amtu. Guddummaa Waaqayyoo gaafa argitu immoo ati hin caalta malee hin caalamtu. Kanaaf Waaqayyo gaaddidduu irraa kaaseera warri kun. Warri kan biraan garuu nuyi qorophisaa jedhan. Fuula isaaniitti qorophisaa. Jarri dhedheeroodhasi. Hojjaa miti. Hojiidha malee. Gabaabina kee bakkas jette akkanaan hin jenne garuu. Dubbiin isaa hojjaa miti. Ulfina Waaqayyo arguudha. Humna Waaqayyo arguudha. Eenyummaa Waaqayyo arguudha. Jabina Waaqayyo arguudha. Okay? Yeroo akkas ta'u waan jabaa fakkaatisitti dhufu xinnoo gootee ilaalta. Dhuguma immoo xinnoo ta'a. Akkasiin jedha Waaqayyo. Wanta ati na caale siin jettu nan xinneessa siin jedha. Si wajjin ta'uu isaatiin xinneessa immoo. Siif loluu isaatiin xinneessa immoo Waaqayyo. Maqaan isaa bara hundumaa ulfinaan haa waamamu. Inni itti aanu namni Waaqayyoo isaa wajjin jiru diinota isaa harka isaatti kennamaaf. Diinonni hundi isaa harka isaatti kennamaaf. Namni Waaqayyoo wajjin jiru. Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irraa argan. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan elaa ani Yerikoo mootii isaaf loltoota isaa wajjin dabarsee harka kee keessa buuseera. Tokko Yerikoo, 2 mootota isaa
Sadi loltoota isaa warra jajjaboo. Maal godheera? Dabartee harka kee keessa buuseera. Hallelujaa. Gooftaa Yesuusiif ulfinna ta'u. Buuse harka kee keessa. Tokko mootiidha. Mootummaa masaajiniin mootii sana maal godhe? Harka kee buuseera. Yeroonsaa yeroo inni harka keetti kufuudha. Paadiyaa harka kee keessa jira jedhee Waaqayyo. Dhageessanii mootota isaa mootii isaa. Lammaffaa loltoota isaa warra jajjaboo. Itti gaafatama lolaa warra ta'an. Abbaa lolaa kutata lolaa warra ta'an kana ciccimoo jajjaboo loltoota duwwaan jedhu loltoota warra jajjaboo. Akka jechoota biyya keenyaatti warra ajajan jechuudha. Isaaniin hin harka keetti kennee deem loltoota isaanii miti. Buusee harka kee keessaa. Isaanii waan harka kee keessa buuseef hin sodaatin. Bu'aniiru kufaniiru harka amma mee waanuma harka keessanitti kufee sodaataa jirtu. Waanuma harka keenya keessatti kufee jiru sodaannaamsee tokko tokko. Waaqayyo dhukkuba nu gararraan goone Waaqayyo iyyuma nurkatti kufeeraam. Kufeeraam nurkatti. Wanta kufe tokko immoo irra dhaabbachuun hin danda'amam. Dhidhiituun hin danda'amam. Harkaa baasuun hin danda'amam. Waaqayyo yaaduudhaan mootii isaaniis loltoota isaanii warra jajjaboo jedhamanii waamamanis maal godheera? Dabartee harka kee keessa buuseera. Ilaa Waaqayyo wanta itti dadhabde wanta itti gatii baafte waggoota hedduudhaaf baroota hedduudhaaf humna foon keetii wanta itti dadhabde ogummaa biyya lafaa kanarraa barattee wanta itti dadhabde Waaqayyo harka kee keessa buuseera jedha. Eebbati bara baay'ee bira ga'uudhaaf hidhattee dhabde Waaqayyo harka kee keessa buuseera jedha. Harka kee keessa isa bu'ee kana immoo seeraan qabadhu gaa. Seeraan qabannu gaa. Waa Waaqayyo dabarsee nutti kennee itti gaafatamummaa isaa fudhachuun barbaachisaadha. Maaf natti kennee Waaqayyo jechuun barbaachisaadha. Iddoo kana maaf na kaa'ee Waaqayyo jechuun barbaachisaadha. Yeroon inni dhufa jara keenyaa yeroon isin darba. Yeroon namatti dhufas namarraa darbas. Kanaaf Waaqayyo Iyyaasuudhaan maal jedhee? Harka keetti ishee kenneera jedhe. Waa isinitti himu. Waan harka keenya keessaa bahe Waaqayyo deebisaa jira. Waan harka keenya keessaa harka keenya jalaa miliqee sokke Waaqayyo deebisee fidaa jira. Waaqa Israa'eliif ulfinna ta'u. Waan nurkaa bahe waan qabachuu dadhabne Waaqayyo deebisee fidaa jira. Waan abboota keenya harkaa bahe Waaqayyo dhaloota kanaaf deebisee fidaa jira. Waaqayyo deebisee fidaa jira jechaadha. Dhugumaan isinitti hima Waaqayyo fidaa jira. Dhufaa jira la. Waan Waaqayyo fidaa jirutu jira. Dhagaa guutummaa addunyaarra kan warra jirtan. Keessumaa warra afaan kana dhageessan Waaqayyo waan ta'ee isin harkaa bade abboota keessan harkaa bade itti dadhabdanii qabachuu dadhabdan deebiseen fidaa jira. Harkaa fudhanna gaa. Yeroo harkaa fudhannu immoo cimina keenya hin jennu akkuma isinitti hime cimina Waaqayyo dubbachuun barbaachisaadha. Akka cimina namaatiif akka fiigicha namaatiif baroota baay'eedhaaf yeroo baay'ee wanti nutti fudhatu tokkoyyuu hin jiru. Tajaajiluun yookaan cimina keenyaan hojjenna yoo ta'e utuu ta'ee yeruma sana milkoofna. Waldaa dhaabuu barbaanna yoo ta'e cimina keenyaan ta'a yoo ta'e akkuma kaaneen milkoofna. Geggeessaa yookiis biyya geggeessuu barbaanna yoo ta'e cimina keenyaan utuu ta'e akkuma kaaneen milkoofna. Akkasumatti dubbisaatu. Nu wajjin jiraachuu Waaqayyootu wanta lafa fagoo deemuun nutti jiru yeroo gabaabaatti akka nuyi xumurru nu godha.
wanta humna baay'eetti baasuun nutti jiru humna gabaabaadhaan akka xumuru nu godha. Firoota koo adaraa kanan jechuu barbaadu ammayyuu irra deebi'ee nu wajjin jiraachuu Waaqayyoo addaa baafannu, keessa jiraachuu Waaqayyoo addaa baafannu waan goonu hundumaatti. Iyyaasuutu gaaf tokko akkas jedhe, lolatti ba'an biyya Aayin loluu gaafa ka'an loltuun baay'ee nama sodaachisu hangafa lolaa jedhan daa'u iddoo sanatti hangafa lolaa tokkotu dhufee fuula isaa dura tabba tokkorra dhaabbateedha. Kan nama sodaachisu kan jire lapheen nama akka gagaa baqu ture jedha. Qaxxee dhaqee Iyyaasuun ati eessaa jedheen, gara keenya moo gara diina keenyaati jedheen. Jennaani ani lolaa Waaqarraati jedhe. Haalleluuyaa, Waaqarraan dhufe lolaadhaan jedhe. Isinas kan dhaabattan, isin kan addana jirtan loluuf utuu hin ta'in ilaaluuf jechuudha. Paaraaraaraaraaraara boora loluuf dhuftan utuu hin ta'in ilaaluu dhuftan anatu lolaa jechaa jira jennaani haddubbadee miilla isaatti kufe gaam kufeetu maal godhuree jennaan maal godhuree gaafa inni ittiin jedhu iddoo irra dhaabattee jirtu kun qulqulluudhaati kophee miilla keetti jiru kana baasii dafii ittiin jedhe natu danda'a kee dhiisi dhufeeraan jedhe akkasiin jedha Waaqayyo satti dadhabdetti dhufeera sabiyyi itti dadhabetti dhufeera isa eenyuyyuu dadhabee biraa galatti itti dhufeera itti dhufeera Waaqayyo rakkina keetti itti dhufeera Waaqayyo lola keetti itti dhufeera Waaqayyo qoramsa keetti itti dhufeera Waaqayyo waan tafe caaletti inni ittaanu inni dhuma namni Waaqayyo wajjin jiru wanta dhaabbatee hin beekne iyyuu dhaabuu danda'a. Iyyaasuun boqonnaa 12 irratti akkas jedha. Iyyaasuun ija aduuf ji'aas dhaabuu danda'ee jedha. Iyyaasuun maal jedhe? Dhuguma utuu warri Israa'el ilaalaa jiraniidha. Yennaan iji biiftuu kun hin socho'in iddoo ishee dhaabattu. Maal jala keenyaa kun ikkoo namuma Waaqayyo isa waameedhaam nama namni waame miti garuu. Kan keenya yeroo baay'ee namaan dhufna waan ta'eef namaa waan ta'eef bakka nama tajaajila bara baay'ee namaaf duuna. Waaqayyotu waame si wajjinan ta'a jedhee waan ta'eef ija aduu dhaabe. Ji'as iddoo isheetti dhaabe hin socho'inedha. Geebiyoon irratti dhaabe. Waan dhaabatee hin beekne dhaabate. Ilaa nu dhaga'am seerri uumamaa nu dhaga'am Waaqayyoon wajjin jiraannaan. Egaa Waaqan isiniin jedhu Waaqayyoon nu wajjin jiraa jedheen dhaaba. Waaqayyo si wajjin jiraa hin sodaatin. Hin sodaatin. Wanti itti mo'amaa jirtu kun hin mo'amaadha Waaqayyo hin kadhan. Amanamaaf qulqullu mootii Israa'el ulfaadhu. Sagalee jireenya bara baraa qabu waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Sagalee kanaan amilee saba kee kufe fayyisi. Sagalee kanaan nama abdii kutate kaasi. Sagalee kanaan nama du'atti dhiyaate deebisi gara jireenyaatti. Sagalee kanaan nama baduuf karaarra bu'e karaatti deebisi yaa Waaqayyo. Eebbinni hundumaa danda'u kan Waaqayyo abbaa isaan irratti dhufu. Kaaba kibba ba'a lixa kan jiran. Keessaaf ala kan jiran. Afaan kana kan dhaga'anii dhaggeeffatan. Hiiki wajjin ta'uu keetiin. Hiiki wajjin ta'uu keetiin. Fayyisi wajjin ta'uu keetiin. Bara dabarsiif wajjin ta'uu keetiin. Bara nu dabarsi wajjin ta'uu keetiin. Nu gargaari. Dhukkubni hamaan nurraa dhaabatu. Abaarsi nurraa dhaabatu. Jibbi nurraa dhaabatu. Wal nyaachuun nurraa dhaabatu. Tokkummaadhaan nu ijaari. Waldaa kiristaanaa guutummaa addunyaa irra jirtu hundumaa gargaari. Jireenya keenya yeroo hundumaa sitti laannaan wajjin ta'i. Hafuura qulqulluu waan na dhageesseef ulfaadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo Waaqni Israa'el Waaqni maccaa bakka jirtan hundumaattuu isin haa eebbisu. Akkasiin nuuf kadhattan shakki tokko illee hin qabu. Bilbila koo irratti yeroo baay'ee bilbiltanii nuuf kadhadhu kan jettan hunduma kana bira ga'ee bilbilaan kadhachuufi waan hin dadhabuuf malee tun hunda keessaniif kadhadhee nan jaalladha. Daraa keessan warri isin bira ga'uu dadhabe naaf galcha. Warri hin danda'u immoo silkii koo kaasee numan isinii kadhadha ammayyuu naa bilbilaa. Tekestii gorinaa ergaa jirtan baay'ee gammanna baay'ee boqonna warri jettan ammayyuu yaadi keessan nu gabbisa nu bukkee dhaabadha.
nu ceephaa jabina nuyi qabnu immoo nutti hima. Egaa sagantaan keenya inni idilee immoo sanbata duraa yookiin sanbata xiqqaa yeroo hundumaa mooraa seminaarii keessatti ganama sa'aatii 3 haga sa'aatii 6 walakkaatti warra dhukkubsataniif namoota gaaffii garagaraa qabaniif sagalee Waaqayyoo bal'inaan yeroo itti lallabamu warri yeroo warri faarfannaa nu tajaajilan jiru. Kanaaf Waaqayyo baay'ee nu gargaaraa jira, baay'ee nu eebbisaa jira. Kottaa achittis tajaajilamaa. Akkasuma sa'aatii booddee sa'aatii 9 haga sa'aatii 12tti iddoo sanatti tajaajila namootaaf kennuudhaaf haal duree hundumaa mijeessinee fixaa jirra. Achirrattis argama. Egaa Waaqayyoo inni TV mo'ammoo nuu kenne bara hundumaa eebbifamu. Luba Dookter Gammachiis Dastaa immoo sanyii isaatii addunyaa qabatu. Eebbifamaa. Ogeessa kaameraa obboleessa keenya Gammachiis uummata Waaqayyoo isa eebbisu bara baraan isinis eebbifamaa nagaadhaan.